gabaabsitee waan ijoo kaasee malee achi keessatti mudannoo hedduudha kan jiru. Amma akkam ta'e egaa adeemsi jarman kun hin deemne Adeemsi jettan kun akkam ta'e? Jarmanii gaafa amma boo'aadha beektaa? Hin boo'in Hin sooftii fudhadhu. Boo'uun hin barbaachisu akka meree ilmi dhiiraa hin boo'in. Anayyuu boochisa. Jarmanii hin deemna mootiif qoy hin gaafadha. Adeemsi jarman akkam ta'e gaafa dura jarman deemu addaan lafaan hin fuudhin dho? Akkam ta'e? Adeemsi jarmanii akka ta'e isiin maallaqa ittiin jarman deemuu fi walitti qabatte suuqii fira ishee kaayatte. Kazaan jidduma kana osuma jarman deemuu hedduu karoorri harkaa lama ta'ee gaa'ila keessa seenti. Gaafa kaan osuma har'a boruu deemna jettu ani yeroo sanitti dalagaan qabu maallaqas hin qabu ture. Waan qabu na seenti isiin immoo hangaraa kiyya ittiin himanne. Afaan qofa ta'e jechuudha. Osuma har'a boruu jettu seenadhu. Maallaqa jarmaniin deemamuu qophaa'e sanii haffaasaa seenatiif aannan seenaa bituu ture. Waggaa 3-4 dura jechuudha. Sigalee adeemsuma kana keessa seenan likki gaafa maallaqa jarman kasiin gaafa singilii dalagatte isaan fixutti karoorichi jarmana mormaa kanatti akkam ta'e jechuun dilee ta'edha. Awurooppaan guutuun yoo ziyaaraadhaaf turistiidhaaf dhaqame malee dilee ta'edha. Karoorri Awurooppaa kana dhaquu Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa yoo kun sadiin dadhabame mootu biyya galuudha amma karoorri kennu. Dallatameera biyya Awurooppaa kana dhaquu. Wanni jalqaba manaa baataniif garuma biyya hambaa sana deemuu ture. Ammas garuu jireenya gaariidha kan jiraattu. Gammadaadha amma jireenyatti jirtanitti gammadoodha. Amma jireenyi keenya yeroo ammaa kanatti nuti amma maatii uf danda'ee jiraatu tokko yeroo tokko biraayyuu tarree namaayyuu gargaaru tokko yoo danda'ame arganne Ameerikaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa biyya kana sadiin deemu yoo dadhabame mootu biyya keenyatti galuudha. Irraan kaayanne yoo amma rakkoo jarman nu oofu biyya arabaa biraa nu oofsan hin qabu. San bira dabarree irraa. Amma yeroo baay'ee namoonni yeroo otoo godaansa jiranii daa'imti yeroo dhuftu waan baay'eetu jira egaa chaalenjiiwwan bu'aa ba'iin hedduun ni jiraatu. Abdii kutuun ni jiraatan. Amma seenaan dhufuu isheetti gammachuu akkamii isinii fiddee dhuftame? Seenaan dhufuu isheetti tokko wal nu jaalachiifte. Lammata boqonnaa sammuutii fi boqonnaa hargalfiin boqonnaa nu fudhachiifte seenaan dhufuun. Amma duraan gaafa seenaan hin jirre isiin mana madaamitteetti. Ani kophaa mana na dabbaraa gandarra deema mana hiriyoota kiyyaa bula. Anamma asii ka'ee kushiinaa seenee shaayii dhaabachuun jaaladha. Sanafiidha. Baay'ee nama sanafiidha. Akka afaan hin kolfu karaa miti. Kanaafi hiriyoota kiyya bira bulaanii isiin mana madaamitteetti. Seenaa da'uuf mana deebitee yeroodhaaf qormaanni gidee da'umsaa hin jira. Akkasuma keessa hin baranne furmaata akkaataa itti ilmoo keenya ittiin guddifannu rakkinuma keessa hin arganne waan akka nuti amma isii yuutuubii qabdi ani yuutuubii qaba. Tiktook maduraayyuu. Haati seenaas yuutuubii qabdi. Nuti sadiinuu amma akkaawuntii mataa keenyaa qaba. Seenaan nuufi haragalfii taate jechuudha. Maaliif nu sadiinuu wal bira jirra. Amma yeroo fedhe yoo argite gidee awwaan fedhe jedhu kun asuma haatan argite miti. Hargalfii nuu taate jechuudha. Haadha gadaa nuu taate, abbaa gadaa nuu taate, nuuf haragalfii taate akka isii arganne jireenyi nuu bal'ate rakkanneen beeku. Hedduu namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Argachuuf anaafis hafuura baafannee natti fakkaata. Riskii kan duraan nu mokkore erga isii arganne nuu qajeela. Ammallee jireenyi isin haa qajeelu, ilmi isaa dabalamu, kan yaaddan hundumtuu galma isin haa ga'u. Ati saarsaa kan falteette jaalalaa fi haati seenaas immoo ilaali. Maallaqa ittiin jarman deema jette sana gaafa rabbi dhala ishii kennu abbaan manaa kiyyaa
nama afaan hin dubbatu qofaa miti jettee abdii horattee hojii dhabaadha hin jenne si kabajjee si waliin jiraatte har'a immoo jireenyi kaleessaa sun darbee ofiifis taatanii bira dabartanii namaaf ta'atiidha kan jirtan. Namoonni baay'een akkasuma afaaniin gaafa haasa'an ati akka hojiitti hin jijjiirtu jedhanii abdii walitti kutatan jiruun bakkeettis manaa waliin ka'anii biyyaa waliin bahanii karaatti wal gatanis jiru. Biyyaan ba'an immoo gaafa taatu namni si firri yookiin obboleessa obboleettii wasiidha maal jettu hin jiruuni. Isin immoo isaan keessatti bu'aa bayii amma kanaa dandeessanii bakka deemuu barbaannerra afneerra bakka rabbi jedhe immoo hin deemne abdii jedhuun jirtanii irra caalaayyuu immoo gara biyyaatti kan yaaddanii mee namoonni mee gabaabumatti asiloo waan sirraa baratan hiriyoottan si fakkaatan hedduun jiraachuu malu. Kan manaa wajjin ba'aniin dhiisanii deemanii waliin aarsaa kan falafaa dhiisanii gara biroo ichisaanii ilaaluun jiru. Warra kanaaf maal sirraa baratu? Anallee homaan irraan baratanii amma yeroo baay'ee gizee odeeffannoo dhaga'u ijoolleen dhiiraa haadha seenaa mana barumsaa godhatanii haasa'u. Amma gizee asirraa yenee fikir tokko dhufee siin jedhe tasirkitti fiiduu jira jala shamarree jaarsisii. Haadha seenaan argitu asii waan fedhe jira olee mee dubbatti anaa miti. Nama baay'ee irraa nageeku miti ijoollee hiriyoota kiyyaa. Yeroo asirraa miidiyaa kanarraa waa jedhanii jaartiin itti kaate maal haadha seenaan argitu afaaniin waa jechuun yenee fiqir jechuun afaan qaruu miti minaamin jedhanii amma akkasitti akka evidensiititti jaartii ofiitiin amansiisu. Ana maal narraa barata yoo haadha warra fayyadeera garuu waan fayyadeera maaliif waan ani asirraa haasa'u kana akka ani bultiin nama biraa hin diigamne hin godha. Because homa fedhe haasayaa oolaa. Namni amma warri biraa dhugaa ta'ee booksii wal cafaacafu maal asliin homa fedhe jedhamee haadha seenaa dubbatu haadha seenaa miidiyaa irraa boottu argitanii afaanii barkuun si jaaladha jechuun jaalala dhugaa sanii miti. Asliin afaanumaan jedha malee waan balleessu. Amma laal osoo duraan amala kiyya beekuu baatanii dheengadda gisee mucoon tokko ajandaadha bakkasii boottu osoo nama biraa taate tokko yookiin zayitii waliin dheedhaa yookiin bultii wal diinaa yookiin ilkaan walirraa cabsinaa minaamin waan akkasiitu jira kanaaf. Even yoo anarraallee wanni baratan hin jiraanne bultii namaa akka hin diigamne irratti baay'ee dhiibbaa godhaa jira. Maaliif amma ijoolleen baay'een warra hiriyoota kiyyaa dubartii tokko jira gizee ati intala takka niin jettee tasirkitti fiitu. Maal jamiilaan argitu haadha seenaan argitu asii waan fedhe tafee dhengasira galtee itti bu'aan ooltu jaartii koo yaa'in oolu. Afaan qofaan si jaaladha jechuun ikkoo monnoo miti yeroo masanii fi miidiyaa maratti afaanumaa fi waan akkas akkasii jedhanii. I think bakka uma akkasii kana yoo nurraa baratanii booksii waltumuu dhiisanii waliikuu dhiisanii jiraatan bammiloo waan kana bultii namaa ijaaru irratti waan akkasii irratti hooma nurraa baratan jennaan. Ayyee mee akka mudannootti kaasnu isa dhumaati. Isuma dhugaasaa jamuun aartee silottee hin beektu. Waanuma kanaan wal qabatee wal loltanii beektanii. Miidiyaa Tarii dhiisisiin jettee. Siloltee si gaafattee hin beektu. Shamarran amma uumamaanii noormaali miidiyaadhaa jennu tiiktokiidhaan yeroodhaaf daqiiqaa murtaa'eef namni seenee qoosa hin taphataani. Yeroo nama jaalattu namni tokko dhufee asilii lubbuu siin jechuu dandeessi dhalaan takka ammallee kaasaa turte atillee jechuudha. Siloltee hin beektu. Dhugaadhuma ammoo yookiin laayivii irratti siloltu garuu erga cuftanii sittaasoftee beekti. Biloo godha amma yeroo baay'ee amma biloo godha namni jala seenee gaafuma haaroo koomenti godhanillee dhaqanii biloo godhuunis ni jira dubartii sana. Achirratti ilaaltee kun si mudatee hin beeku. Amma isiin amala qabdi beektaa? Ana naannoltee hin beektu si jaaladhaa yenee fiqir minaamin jettee natti dubbattee hin beektu. Garuu duraan dura gizee gara miidiyaatti nama dhufu haarawaa miti. Gizee asirratti yeroo fiqir minaamin jiraanii oolu guyyaa tokko guyyaa lama sadi fa'aa hin boqoytu ufuma afutti boqoyti mana keessa deemte anatti miti. Ani immootu natti hin dubbatiin malee mana keessa deemanii bokokaa ooluuf sun nan ilaallatu. Asumaan asrafa waan ta'eef nama hin gawwan. Anammaati yoo torbaan tokko kurshanii tokko boqoyte anuman tuqin malee haga akka mallas baanu haga na tuqanitti namatti hin dubbadhu maa boqoyte minaamin hin jedhuun dantaa isiit yeetu godhiisa.
barataa dhufte amma. Yeroo tokko darbee yoo haasawni likkii taru duraani katanuyyuu duraani bokkokaa turte darbee eessan maataan seetti lijinaat itti dhaga'ama. Dhugaa. Garuu Dhugaa. hawaasa illee yuutuubii barattee yuutuubara taatuun tiktookii barattee tiktookara taatuun feemasii tayaa dhuftuun moor agaa isiif seenallee feemasii ta'anii namni hundi barate kana gaafa duraan namni hundi hin beekne san ijoolleen hin jira warri koomentii kunillee ijoolleen arsii lagileedhaa fi malee dhiirri arsii intala biyya fuudhamu namni waan jedhanii waan akkana kana waan sammuu daddaakaniif shakkii waan qabdu jechuudha hin bobbokoyti. Amma mootu erga seenallee guddattee fi seenaa argattee guddattee fi jireenya mootu argitee waan fedhe abbaan fedhe waan fedhe yoo jedhe anillee waan fedhe yoo jedhe mana bokkokuun hin jiru aaruun hin jiru ammallee nuti wannoo miti anamma fakkeenyaa fi asirra gilee haa ta'ee yeroo gabboo namnummaan gurguddaanu bilbila nan argatu. Dubartiin kasi shakkitu isa asirratti paabliik haasoftu kan namni hundi si dhaga'u kana miti. As jala firri jiraachuun mala haadha abbaa jiraachuun mala si galee. Kan yeroo baay'ee bultii si dhiibu isa mana keessa deemanii muu jedhan gilee isii mana jira sitti bilbiltu silkiin kee weeyitingii jedhu san kan si wallochiisu si galee. Ani asirra yoo laayee bira dhufe gilee asirraa bahe xiqqoo jara wajjin kolfe dadhabee hirra. Silkii kiyyaa seenaan paaswordii beekti. Ittiin taphatti. Isiin haadha miira yookiin dhokattee fa'aa laaluun mala gilee seenaan taphattuu nama bilbiluu dhiisu kana. Si galee. Silkii seenaan kophatti qaba. Akkaawuntii kiyyallee kan isii of eeggannoodhaaf yoo silkiin nu jalaa bane badeef ka seenatti irra jira. Seenaan nuuf baankiidha si galee. Baankii itti waa qusannu. Akkaawuntii kiyyaanillee seenaa bira kaadha. Isillee seenaa bira kaatti. Mukki yoo har'a fa'aa yoo amma hin jirre fa'aa silkii ilmoo isiitti achirra deemtee lallaaluun malaa ayidoonnu. Egaa seenaan fa'aa akkaawuntii banattee feemasii taate isii boqotu argeen beeku yoo aguma duraanii sanaan ilaaluu baay'ee jiru. Hedduu namatti tola. Atiyoo ishii amma ishiinis yeroo baay'eetti seenaa geemii ni taphatti. Namoonni garaagaraa dhufanii giiftii ni kennu. Eenyuudhaa maaliidhaa jechuun dhiirris egaa wal qixa miti. Ishiin baay'ee obsiti yoo ta'e tarii aayifachuu dandeessa, loluu dandeessa. Siinoomas itti fakkaatu. Isa giiftii haati seenaa firaan qabdu. Ijoolleen giiftii kennaniif hiriyoota kiyya. Isaayyuu gilee ana hojii taphatu kennaniif yookaan akkanumatti akka waan namni hin beeknetti taa'aa oolte. Ijoollee hiriyoota kiyyaattu kennaafi sun wal nu shakkisiisu. Ani immootu amma waan anaaf isiin gilee baay'ee xiqqashoo bakka ani itti ka'umaa inni gilee amma taa'aa jirru amma hiriyoonni fi kun itti bilbilaan silkii haasofti. Seenallee itti kaati anillee itti ka'anaaf seenallee itti kaana gilee hiriyoon maatii namni beeknootti bilbila. Silkiin mana keessa deemtee haa ta'uu dhiisi miraamin jennaan akka nama ofiin haasofnee kana nu rabbashte jennaan anaaf. Nutuyyuu dhiibbaa itti godha. Seenallee nama bira taa'ee silkiin haasa'u ishiin jettu anallee silkii yoo haasanii naaf ofii miti anuu bira taa'ee namni yoo haasa'u natti hin tokko. Abbaan fire kama yoo dubartiin silkiin mana keessa deemtee loobofsiin jennaan maqaa. Saloonii fa'aa abbaatti fayyadamu. Kana malee isa shakkii biraa waliin Hedduu namatti tola isa dhugaa dubbachuudhaa fi jaalalli keessan ammallee yaada gaagu mee asumaan jaalala ishiif qabdu ibsiifme. Baay'ee tokko jibbaan. Tole. Ibsiin jenne ere? Fittee? Egaa. Hayyee akka jedhutu hin beeksisaanii nuti hubachaa irraani mee amma carraan kennaaf egaa amma daayirektarri kiyyallee gaaffii si gaafatu qabaachuu malaani gaaffii lama akka si gaafataniin eeyyama daayirektara kiyya gaaffii qabda. Abdiin na gaafachuu hin danda'u nama isaa dhiirri urjaartirraa birrii liqeeffatee irraa kafalaa ooludha hin danda'u. Ani asli ergaa qopheessuun sagantaa kanaa. Ilaa isa jireenya keessan dhuunfaa achitti dhiisi amma asirra jiranii. Daayirektara kiyya kaameraamaanii kiyya waan gaaffiitti ta'e si gaafachuuf mirga qabu. Har'a mirga kenneera. Isaan jireenya laayifii isa duraa daayirektara kiyya hin beeku keessa hin jiru. Ammaaf wantoota ammaa sooftii irratti gaaffii qabaate gaaffii lama kennaaf. Tole.
galatoomii amma gaaffii lama waan fedhe haa ta'u si gaafachuu mirga guutuun gaafasii galee maaliif yoo jettee qopheessituun sagantaa kanaa yoon barbaade boo'u isiin jechuu hin danda'a. Maaliif boo'uu dhiiste jedhee si gaafachuu hin danda'a. Maaliif dhuguma haadha seenaa jaallattee yoo ta'e boo'uu qabda asirratti. Maaliif mooneet namni si waamtee hin boosisin hin jiru. Ana yoo hin taane jechuudha jimmarra. Kanaaf ati akka dhiira aartii tokkootti boo'uu qabda yoo jedhee gaaffii sana deebisuu danda'uu qabda. Erga gaaffii lama akkan gaafadhu naa eeyyamame. First of all, haadha seenaa intala sanyii mootii fuutee hin gadditu. Gammachuu guddaadha kan isin sii laataa jirtu argaan jira. Garuu amma ati gara fuulduraatti haadha manaa yookaan jaartii biraa lammeeffachuu ni barbaaddaa? First gaaffii tokkoffaadha. Gaaffii lammaffaan erga gara Kaayiroo kana deemtee yoo xiqqaate waggoota baay'ee lakkoofsisteetta aniifati. Tiiktaakiin kun maal maal osoo hin dhufin waggoota dheeraa yoo xiqqaate waggaa 6-7 dura ol beekna. Haati seenaa yookiin dubara faana qaamaan si agartee beekti? Or qaamaan yeroo siin jedhu noormaali yookiin ati immoo haadha seenaa nama biraa faana agartee beektaa? Sana booda maaltu uumame? Toon sobinnaa deebisa. Okay. Thank you. Xumureera. Galatoomi Daayirektarri kiyya. Kun egaa gaaffii istiidiyoo keessaa ka'edha. Gaaffii gaafatan Dhiira kana akkamii barbaade dubara akkamii yookiin dhiira akkamii? Kan biraa asirratti jaalattee beektadha? Min ayinatti No. dhiiraanoo min ayinatti dubartiinoo? Amen. Jechuun kiyya jaalalaan osoo jirtanii otoo waliin fuudhin otoo mana takka keessa waliin hin jiraatin noormaalii wal kajeeltu wal niyyattu garuu akka tasaa ati makka bunaattis ta'u kaaffee wayiittis haa ta'u ati chiikii biraa qabattee or isheen nama biraa qabattee agartee beektaa yoo sin mudate immoo maaltu ta'e sana booda. Hin dabsinati haasaa. Okay, laa addaan baafachuu danfuu miti. Ati haadha seenaa dhiira wajji argitee beektaa isa jedhu sanii fi dhiira wajjii miti jaartii obboleessaa wajjin guyyaa tokko walama argan kophaa marga gidee isii argu kophaa deemti. Namatti dhiyaatu natti fakkaate amala hin qabdu anatu xiqqoo barsiise malee hin agarre jechuudha. Okay, gaaffii jalqabaa. Dalagarraa dhuftee gabbaate guyyaa lama oolte dalaga deemti waan akkasiitiin agarre ani. Isiin yoo dubartii wajjin si argitee beekti isa jedhuu fi argitee beektu odeeffannoodhaan wallollee beekti. Oduu guuruudhaan jechuun gaafatanii tabiraa qabaa minaaminiidha kuni durriyeedha jira mida jechuun yeroo tokko se mul'atu odeeffannoodhaan itti himamee jechuun dubartii wajjin gadda namaa dhaqee achi itti himanii naa dawwaltee wallollee beekti. Gaafa haarawaa san jechuudha. Haga lafa barattu. Qaamaan qabatamaa wanni isiin evidensii ijaan na argitee na qabde tokko hin jiru. Odeeffannoo funaannattee wallollee beekti. Gaaffii ta'a. Kana fee jira Gaaffii gaaffii biraa. isa jaartii lammaffaa fuutaa jetteef ani osoo ammatti maallaqa jaartii nama nyaachisu hin qabu. Biyya baqaa jira, rifuujiidha, kiraa manaatu jira, masruufa maaltu jira. Maallaqa jaartii lama nyaachisu hin qabu. Gaafa haftaamii ta'ee duniyaan jaartii lama sadii afuris ta'u naa nyaachisu horadhe argadhetti immoo ilmoo islaamati ilma sheekati shari'aan nan daangessu fuudhuun mala fuudhu dhabuun mala allahu alam ammatti diskoortii na sadaqattoo jiraatti nuu furbile. Heloo naannaa jettu gidee ati seenaa rafte. Okay. Hayyee guddaa galatoomi. Shaqqalachuu Ogeessi manaamni kaameeraa. seenaa dhaltee faasha shaqqalachuu yoo ta'e malee ammatti fuudhaaf qophii miti. Rifuujiidha. Am rifuuji. Thank you. Hayyee hedduu namatti tola. Rabbii haadhuma seenaa baay'ee siif haa godhu. Bakkuma Amiin. baay'ee buutee isheen si haa kunuunsitu. Amiin. Tole. Sinillee filatamaadha. Hayyee. Homaa
amma adda ba'umsa gaa bakka badhaasaatti doktorri dhuguma doktoruma dhugaa maqaa bareedaa sii moggaasteetti umuriin keessan haa dheeratu horaa dagaagaa lafa guutaa ji'amtuu isin hin argiini Geemii hama tokko bamtu tokko goomattu adda baana. inaaftu Atii fi abdii anaa fi keessumaa. ichiirraa qabu yaa ayyee itti fufnee Guys, hundi keessan taappii naa godha afaan na goysanii adamee biraa deema. bishaan dhugi Na goysitan afaan. Guys, jabaadha. Guys, amma kuni taappii naan gaasattiin gootanii keessummoota kiyya gaggeessuudha waan ta'eef taaptaap godhaa. hundi keessan dabaltaaf doktorii kenna. We stand with doctor jedha namni kuma afurii dhibba Har'a torbaaf. icciitatu bahee gaaffii yeroo dheeraa Taappii godha manna. ogummaa keenya dabarse. No, viidiyoo waraabatuuf nama. Kabajama. Rabbi sinaa jaalata. Akkasi kunoo. Ililli 28 abbaa cabsaa welcome የድሮን ዘመድ ililli 28 everything Guys, Abaaboo deemee namoonni barbaada. garaagaraa 28 ililli dafa guuta ililli Abaaboo deemee saddeetamii garaagaraa. Thank you. dhufa. abeet yaa Abaaboo deemee saddeetamii garaagaraa jabaadha. feemasii lama Nice, abaaboo likkii galchu gochoonni kophaa isaa argitanii fira qabu wal jedhu Abaaboo 16 fi jabaadha. Abaaboo Hunduu 16 feemasiidhaan bira. rabbi sinaa kabaju jira kana jala baasta. rabbi sinaa kabaju kabajama every double no everything double Guys, double. lamaan Share double tap. lamaan Yalla. guys abiboche lamaan Asli ለራሴ ጊፍት ሰጥቼ ላሸንፍ እንዴ? Abdii anaaf si waliin miti anaaf kenniti immoo anaaf shir ofii kennuun hin danda'amu. Ana beektaa waan itti godhu asli. Amma keessummaatu jira. Mooneetii biratti takluu biratti nan qaanessiin jedheeti malee likkiin si galchaan beekta gaa. Thank you Dino. Har'a daayirektara kiyya waan taateef keessummaa kiyyatti dubbachuun dhorkaadhaaf. Kanaafan calliseemi. Kanaaf guys taappii godha hundi keessan Guys, fuula kana taaptaaf dabaltaaf yeroo lama yeroo sadii taaptaaf fuula keessa yalla jabaadha. Namoonni haaraan dhuftan immoo tiktaakiin kun haaraadha. Tiktookiin hordoftoota 230 ol qabu badee jira. Laayivii seenuu hin danda'u. Kanaaf tiktaakiin foloo godhachaa deema. Mooni ijoolleen kiyya 90 galchanii bar 80 irraa mooni nama 10 foloo kiyya. waaw 83 ture dhugaa galatoomaa naaf jiradha jedhiin yeroo gabaabaatti garuu 100 galuun qabaani. Doktor faana deemnee wal argina. Garuu mooni tiktaakii kana sirriitti eeggadhu. Ani tiktaakii biraa qaba. Tiktaakii koo beektaa? Tiktaakii 200,000 ol qabu. Akkuma tasaa daa'imti koo qullaa dhufee xiyyiitii isaa agarsiise tiktaakiin lammata laayiviin galtu naan jedhe. Yaa. Okay, rakkoon hin jiru ayyee. Ijoolleen keenya ijoollee warra safuuf safeeffannaa beekanidha. Waliin dhimnu. Ganda biraan dhaqnu ganda. Yaa. Tiktaakiin baay'ee baalageedha pilaatfoormichi kun wama xiqqaadhaan si adaba. Amma tiktaakii sanaan laayiviin waan seenuu hin danda'u. Kanaaf isin jedhe. Foloo godhaa hunduma keenya tiktaakiin kun haaraadha. Tiktookii haaraa banamee tiktaakiin sun hin jiru foloo nu godhaa. Mooneetiin illee taklullee foloo godhaa anallee. Thank you. Taaptaabii godhaa dabaltaa. Thank you very much. Oromoo Dhufaa jira, guddaa garuu naaf galatoomaa dhugaa. Hidhamanii dhufaa jira. Thank you.
Mooneet 90,000 ganaa jirta. Sun laaluu 200 sii Waaw. dabale. Waaw. Galatooma. Galatooma hedduu dhugaa. Naaf galatooma. Yeroo gabaabduu Guys, keessatti follow 100 godhaa. takka. Guyyaa 2-3. Wow. Viidiyoo bareedaa tokko boruu isiniin gallakkisa. Akkamii? Laayik godhu. Viidiyoo Kan keeti ajaa'ibaa. kaasli kee waraabameera bara.